qofa hojjannee eeggattummaa jalaa bahudha. Hiyyummaan jedhamtu tun seenaa ta'uu qabdi. Hektara 600 yookiin ammoo kilaastira 40 akkas karoorfannee 40 irraa 40 raawwannee jirra. Boqqollaadha, boloqqeen hin jira, dinnichaan hin jira, saliixiin hin jira. Baankii siinqee irratti qusannee maatii keenya barnoota irratti, fayyaa irratti karaa guutuu ta'een iddoo hundattuu qusannaan dachaadhaan daddabalee oomishtummaa jabaadhu yaa goota misoomaa. Maqaan kiyya Gammachuu Annootaa jedhama. Gandi ammoo akka duraatitti ganda cabbii didee nyaataa jedhama. Amma aanaa Ruufaa jala galleerra magaalaa jira. Midhaan keenya kana akkaataan kunuunsinee asiin geenne tokko guddina maqaa rabbiitiin haa ta'u, yaa warra caalaa duraan dursinee lafa hin qonnee deebinee hin qurxine. Erga qurxineen booda midhaan filannee midhaan mirti zarii jedhamu barbaannee midhaan kana facaafne. Akkuma argitan kana hin facaafne shuqunne. Erga shuqunne harka tokkoon shuqunne. Harka lammaffaa shuqunameera midhaan kun jechuudha. Hadaan qabu harka lammaffaa shuqune. Wanti akkana shuqunnuu maali jennaani? Warri qonnaa akkaataa itti nu barsiisan midhaan kana yoo ammoo oduun shuqunamne hadaan itti baay'ate midhaan hadaa keessaa hin xuuxaa, hadaatu midhaan kana keessaa xuuxaa kan jedhamu warannee lama shuqunnama. Kanaafuu ammoo akka argitu kana midhaan kun bichaa keessatti argaa jirta. Midhaan kun ammoo shuqunameeti gizee lammaffaa shuqunamee akka kana ammoo qabannaan illee haalli isaallee gaariidha. Kanaaf akkasii shuqunnee kanaan baafne. Hektaara irraa kuntaalee haga 25 haga 30 arganna jenneeti hektaara irraa kalaallu. Kanaaf ammoo suni akkaataa argannaa barakaa rabbi keessa kaayee ta'uu danda'a. Nullee ammata akkaataatti zarii itti qopheessinutti nullee argannaa kuntaalaa 20 irraa 25 haga 30 illee arganna jenneeti kan midhaan kana mirti zarii ilaallee binnee midhaan addaa filannee facaafneef. Faayidaan nu arganne ammoo galata rabbii ammoo faayidaan nu arganne baay'eetu jira. Faayidaa asirratti arganne magaalaa Shaashamannee keessatti illee mana ijaarannee jirra. Amma qofaa miti yeroo baraa mootummaan nu faana deemee ilaala. Mootummaan akkasiin nu faana deemee ilaala. Wanni nu arganne fakkeenyaaf mana illee magaalaa keessatti Shaashamannee keessatti ijaarannee ijoollee keenyas barsiifataa jirra. Haga isaatii kana faayidaa jennee kan ilaallu kanuma. Kanaaf ammoo jalqabbiin keenya hojiin keenya maali yaa jennu tokkoffaa hojjannee eeggattummaa jalaa bahudha. Hojii hojjannee eeggattummaa jalaa baana. Maasaa kennan nu boonsa. Yoo rabbiin itti kadhan yeroo rabbiin rahmata itti nu godhamutu hin jijjiiramna jennee yaadna. Hojjetan jijjiiraman. Yoo ammoo ta'anii maasaa keessa hadaan buqqisine arama takka hin aramin aramaan sunuu maasaa dhaalaa. Kanaaf ammoo duranaafillee yoo rabbi irraa taate cimnee hojjannee ka kanaa oliititti hojjechuu dandeenya. Ka hojjennu maali? Aanaan deeggarsa nu godhee karaa xaa'ootiin karaa waa maraatiin yoo nu bira dhaabbatan ka kanaa olii hojjanna jenneeti. Kan karoorsine ofootti kan qabanidha. Akka kiyyatti amma kun ujummoon tokko hawaasa wandoo irraa kutee amma kun maasaa keenya kana keessa akkana qaxxaamuree ujummoon guddaan aanaa siraaroo kun siinqelletti kan galutu jira. Kan ammoo akkaataan karoorfata duranaatii fi ujummoon kana keessaa sitti wanni tokkocha nu dhaabane asitti boonoo tokkocha nu dhaabate dhugamaanuu meetira haga 500 illee haada binnee maasaa kana keessatti akkaataan mataa kiyya karoorfadheeru. dachaadhaan daddabalee oomishtummaa jabaadhu yaa goota misoomaa. Tole, Baldaa Guyyee jedhama. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa bulchaanaati. Akkuma beekamu yaa qonnaan bulaan keenya yeroo garagaraatti aanaa keenya keessatti wanni faca'uu baay'een isaanii boqqollaadha. Boloqqeen hin jira, dinnichaan hin jira, saliixiin hin jira. Qonnaan bulaan keenya harki caalu wanni inni ittiin jiraatu kana qaala'insa jireenyaa kana hir'isuuf jedhanii yeroo tokko waan gosoota garaagaraa yeroo dhaabanitti kanumaan walitti deebisanii yeroon isaan ittiin of jijjiiranii ittiin fooyyessanii ittiin qonnaan bulaan kunniin gara gurgurtaatiin haa ta'u gara ittiin maatii ofii barsiifatu haa ta'u gama ittiin fooyyessee qonnaan bulaa gara investimentiitti ce'u haa ta'u yeroo garaagaraatti wantoonni aanaa keenya keessa dhaabaman kanneen fakkeenyaaf amma dinnichaan hin dhaabama. Dinnichaan yeroo tokko uunataaf illee ta'a. Uunataaf illee ittiin fayyadaman fakkeenyaaf amma hoteela keessatti bifa waxiitiin fayyadaman dabalataan immoo nyaata ta'e namti mataan isaatu akka nyaataatti hin fayyadamanii boloqqeen illee akkasuma yeroo garaagaraatti bifa waxiitiin makanii illee yeroo ittiin fayyadaman hin jira. Lammaffaa isumaayyuu yeroo nyaatan hin jira. Dabalataan immoo boqqollaanis akkasuma yaa hin beekama waan ta'eef jechuudha. Dhugaadha akkaataa kallattii mootummaan paartii badhaadhinaa keenya ka'een waan qaban irratti fakkeenyaaf amma nyaata boroo kootii wal qabatee waan nama lafa qabatee hawaasa hunda bira ga'e kana keessatti fakkeenyaaf amma duubee nyaata boroo koo waan jedhamu
akkaataa amma kallattii mootummaan keenya lafa buusee kanarratti shunkurtiin hin jira, qaaraan hin jira, gosoonni garaagaraa yeroo jiranitti dabalata ta'a waan ta'eef isaanii qonnaan bulaan kun hubannoon yerootti hawaasa keessa deemnee ogeessa qabannee ogeessa waliin taanee hawaasa keessa deemnutti waan qaban kana qusachuudhaan fakkeenyaaf amma yoo diqqaatee zayitii fi soqidda qofa akka gabaa bitatanitti fakkeenyaaf waan akka shunkurtii haa ta'u, waan akka qaaraa haa ta'u, waan akka caaruntaa haa ta'u, waan lafti keenya lafa keenya facaafnee lafti keenya baaftu hunda muuxannoo naannoo garaagaraa irraa fudhannee biyyoota garaagaraa irraa fudhannee akkaatuma miidiyaa keessatti arginu akkaatuma kallattii mootummaan keenya nuu ka'een dahoo keenya irra fakkeenyaaf namni tokko dahoo ofii keessatti yoo fakkeenyaaf sanyii wayii lafa diqqoo kaarii 100 haa ta'u 100 wayii yoo qabaate waan qabu achirratti fakkeenyaaf waan kuduraa fi muduraa achirratti argatu kana gaafa achi fayyadame wanti inni gabaa bitu dhiqaate zayitiimaa fi soqidda ta'a waan ta'eef bifa kanaan hubannoo kennee yeroo oomishtummaa kana guddifnee waan qaban ammoo kunuunfatanii qusatanii ittiin ceesan hin jiran. Waa'ee saliixaa kana yeroo baay'ee aanama biraa irratti naannoo biraa irratti argina. Baay'eellee aanaa keenya keessatti namni muuxannoo adaduma naannoo biraa irraa bahaniin fuudhanii yeroo aanaa keenya keessatti lafa ofii irratti qonnaan bulaan fidee dhaabuu hin jira. Haa ta'u garuu osoo facaasanii lafa qabatee bu'aan isaa argamu waan gaariidha. Xiqqoo bal'inaan manni yerootti hawaasa keenya keessa deemnee ogummaa ogeeyyii dabalannee yeroo nu uummata keenya keessa deemnee gorsuun akkuma naannoo biratti argitan bu'aa isinii qaba gurgurtaatti illee haa ta'u nyaatatti illee haa ta'u bareedina lafaatiifis haa ta'u qilleensa achirraa argatu illee waan gaarii waan ta'eef lafa qabsiiftanii dhaabuu qabdanii yeroo akkuma aanaa biraa yeroo hin jennu jira qonnaan bulaan tokko akkuma isin argitan fakkeenya akka aanaa biraatiif ta'u fudhatee yeroo inni ittiin facaasee ittiin waan itti yaada irraa argatu hin jira aanaa keenya keessatti baratamaa lafa qabataan jechuudha. Dhugaadha akkuma beekamu ogeessonni qonnaa ogummaa saniin bahanii fi deeggartoonni aanaa irraa nullee kennuun faana buunee yeroo sanyiin kun faca'uuf deemutti faana buunee yeroo isaan facaasan akkanatti facaasan fakkeenyaaf kilaastera boloqqee kan ol aansanii akka isaan facaasan akkaataa isaan ittiin facaasanii fi gosa sanyii isaan naannoo biraarraa fidanii fakkeenyaaf asii facaasan jalaa baduu danda'a kallattii garaagaraatiin raammoon garaagaraa jalaa balleessuu danda'a kanammoo qonnaan bulaa keenya faana buunee sanyii isaanii laallee yeroo isaan nutti mas ta'ee zoonii qabna waan ta'eef goota kanaan wal qeennee ogeeyyii keenya hunda battannee aanaa keenya goota keenya keessa deemnee dinnicha haa ta'u boloqqee haa ta'u xeefee haa ta'u yeroo nu faana gadi buunee fakkeenyaaf amma baareesii wayii yookiin ammoo raammoo jalaa tuqeetiin jedhe kallattii yerootti deeggarsa mootummaan nu godha deeggarsa akka aanaatti gadi nu bu'e kanaan faana deemnee yeroon qonnaan bulaa baareesiin kun jalaa tuqe irra deemnee nu ittiin qonnaan bulaan kun akka ittiin raammoo fakkeenyaaf akka boloqqee haa ta'u akka dinnichaa haa ta'u yeroo nu ittiin gosa kanaan ittiin biifadha gosti raammoo kana qoricha kana isin fayyada waan ta'eef bifa kanaan ittiin tajaajilamaa jennee nu gorsinu hin jira. Beekama qonnaan bulaan keenya amma already harka persentii 75 ol deemameera waan ta'eef yoo danda'ame qonnaan bulaa keenya aanakkitti dhaamuuf roobni akka isaan beekamu deebi'ee roobuu danda'a waan ta'eef amma olumatti gaafa inni roobni xiqqoo qaqqabatee sanyiin nu gaheetti daddaftanii hundi keessanuu osoo lolaan isin jalaa balleessin osoo roobni isin jalaa hin balleessin callaa ji'a 4 oliif itti dadhabdan kana boloqqee haa ta'u dinnichaa haa ta'u Madaa Balaqqeen jedhama. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa kutaa Aruufaati. Akka waliigalatti guyyaadhaa oomishtummaa irratti qonna kilaastera boloqqeetii fi kan ta'ee fi akkasumas kan Mooses ilaalla jennee iddoo filanne irratti gadi buune irratti kilaastera boloqqee naannoo karoora kennaa kilaastera heektaara 600 yookiin ammoo gara kilaastera 40 akkas karoorfannee 40 irraa 40 raawwannee jirra. Akka kutaa keenyatti lafti qonnaa waliigala gara heektaara 750 akkas aanaa sadanuu dabalateeti. Isa keessaa ammoo irra deebis yoo ta'uu baate gara kilaastera 40 boloqqeedhaaf qabannee idileefis karaa lamaan tokkoffaa karaa kilaasteraatiin akka oomishu qonnaan bulaan keenya walitti aansee lammaffaa ammoo karaa idileetiin akka oomishu paakeejii guutuutti fayyadamee haala saniin akka oomishuu danda'u. Karaa saniin akkaataa ogummaa sektira keenyaatiin koomentii godhaa yookiin ammoo deeggaraa turreerra. Isarra dhaabbatee akkaatama oomishtummaa bara kanaatiin yoo ilaallu haalli irra oomishtummaa fi biqiltuun boloqqee kan moosee kan ta'ee fi kan gammaa jiru kun baay'ee bareeda. Haala bareedaan kan maasaa irratti mul'atu ta'uu isaati.
Oomishtummaan wal qabatee yoo kilaastera boloqqee irraa kaane oomishtummaan isaa bara kana ni dabala jennee yaadna. Akkaataa amma jiruun paakeejii guutuu fayyadamanii as soon as possible haga danda'ame waan bareeda hojjetanii waan ta'eef oomishtummaa isaa naannoo hektara tokkorraa gara kuntaala 22 haga 25 akkas in argama jennee yaadna. Waliigala isaa haalli jiru akka kutaa keenyatti lafti qonnaa moosee wal qabatee daddabalee oomishtummaa jabaadhu yaa goota misoomaa. Muhammad Okolee jedhama. Itti aanaa bulchaa kutaa magaalaa Haruufaati. Akkuma beekamu akka kutaa magaalaa keenyatti akkasumas akka magaalatti keessattuu mootummaan keenya imaammataaf tarsiimoo qonnaa karaa barbaadameen galmaan ga'uuf karoora xiiqii qabatee ka'ee jira. Achi keessatti karoora xiiqii keessatti inni guddaa fi ijoon tokko wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudha. Wabii midhaan nyaataa akka magaalatti galma tokko galmoota gurguddaa arfan keessaa qonni keessattuu dinagdee biyyaa keessatti badhaadhina maatii jijjiiruu keessatti biyya jijjiiruu keessatti jiruuf jireenya qonnaan bulaa keenya magaalaa jijjiiruuf wabii nyaataa mirkaneessuun dirqama jechuudha. Wabii nyaataa mirkaneessuuf akkuma beekamu qonna magaalaa ammayyaa ta'e qonna magaalaa qonnaan bulaan keenya abbaatti ta'e ofii isaatii kiyya jedhee ofii jijjiirame magaalas jijjiiree ollaa isaa jijjiiruuf karoora xiiqii keessatti hojiin qabanne guddaadha jechuudha. Keessattuu gosoota midhaanii qonna kana naannoo lafa hektaara 17,500 olii akka kutaa magaalaa keenyatti akkuma amma argaa jirtan kilaasteraan keessattuu paakeejii qonnaa guutuu fayyadamuun kilaasterri boloqqee kan amma ilaalaa jirru yeroo ammaa faca'ee paakeejii guutuudhaan oomishtummaaf dhiyaatee jira. Qonnaan bulaan keenya yoo rabbi jedhe asirraa boloqqeen akkuma beekamu oomishni isaa baay'ee dabala jedhamee eegama. Midhaan alargii keessatti hammatama waan ta'eef keessattuu galii biyya keenyaa ol kaasa jireenya qonnaan bulaa keenya hin jijjiira. Kanaaf qonnaan bulaan keenya yeroo ammaa boloqqee kana oomishee karaa guutuu ta'een hiyyummaa seenaa gochuuf badhaadhina maatii mirkaneessuuf jalqaba hojii ijoof hojii guddaa godhatee deemaa jiru. Qonnaan bulaan keenyas amanee hojii guddaa hojjetee jira. Kanaaf hojiin kun kan amma hojjetamee dhaabatu duun ta'an itti fufiinsaan jiruuf jireenya qonnaan bulaa keenya jijjiiree seenaa hiyyummaa jedhamu kana seenaa goona ka jedhamu kanaaf qabatamaan kan amma ilaalaa jirru jechuudha. Kun itti fufiinsaan goonaan badhaadhina yeroo dhiyootti akka biyyattis akka naannoo keenyattis galma barbaadame san hin geessina. Midhaan nyaataa alaa eenna deeggarsa eenna oduun taane hiyyummaa balleessinee gargaaramaa xiqqeessinee hiyyummaa xiqqeessinee levelii jireenya maatii keenyaa keessattuu qonnaan bulaan keenya hin jijjiirama. Magaalli keenya nyaataan of danda'a. Akka biyyaattis wabiin nyaataa hin mirkanaa'a. Magaalli keenya galtee biyyaa keessatti sadarkaa guddaa qaba waan ta'eef ija saniin qonnaan bulaan keenyas ilaallee karaa guutuu ta'een xiyyeeffannoo itti kenninee kan amma sassaabne qusannoo itti fayyadamne keessattuu baankii siinqee irratti qusannee maatii keenya barnoota irratti fayyaa irratti karaa guutuu ta'een iddoo hundattuu qusannaan karaa tasgabbii qabuun barattoota isaas ittiin barsiifatee jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuu akka danda'u asumaan ergaa dabarsaa fi akkuma maasaa irraa sassaabeen faddaala harka galchuu duntaan karaa mootummaatiin karaa gurmaa'in qonnaan bulaan keenya walitti ijaarame gabaadhaaf oomisha isaa dhiyeeffatee karaa tasgabbii qabuun magaala keenyallee qaala'insa jireenyaa akka hir'isuu danda'u hojiin guddaan irra hojjetaa jirra.
qonnaan bulaan keenyallee kana beekee karaa guutuu ta'een qophii barbaachisaa godhaa jira. Kanaaf waan amma kaafnu kanniin keessattuu boloqqee irratti, dinnichaa irratti, xaafii irratti waan jiru karaa guutuu ta'e hojjannee ummanni keenyallee jijjiiramuu qaba, qonnaan bulaan jijjiiramuu qaba, magaalli wabii nyaataatti of danda'e hiyyummaan jedhamtu tun seenaa ta'uu qabdi waan jedhu kana qabna. Waliigala qonnaan bulaan keenya akka qonnaan baazee hektaaraan maasaa isaa irratti kan argine manduubee qonna magaalaa yoo ilaalle kanaa olitti wanni nama gammachiisu jira. Kana babal'ifnee nama harka luka qabna, sammuu qabna, sammuun keenya jijjiirame eeggattummaa jalaa baanee jiruuf jireenya keenya hojjannee warra hojii taane, warra dubbatu, warra karaa irratti mul'atu qofa oduu hin taane mootummaa faana hariirree karaa guutuu ta'een waan mootummaan jedhu dhageenye tarsiimoo guutuu fayyadamne haa jijjiiramnu, badhaadhina maatii keenyaa mirkaneessinuu jedha. Dachaadhaan daddabalee oomishtummaa jabaadhu yaa goota